السلام عليكم أمة ببريدو كم جرت النجاة فيانا قبدني أنا منى دار فيديو براتين دفع أروح سنجرسيسو سبرينج رول بريدة أنا سنجرسيسو تشولا قوسم سامبوساتي قرو مئة سادس أدى شيبين سادس يوخين قرسين سادس أدى تشولا أكرتن خنكتي سليتا أو بيسو تنجرة تشولا في تورا أوردي سليتني أكاغاري نو قبا سامبودا لكو chicken breast kana bitanii dhiitanii goggogsitanii xixiqqeessanii cirtan harkaan jechuudha. Hin daayitan hin hurreessitan hedduu akkuma akka viidiyoo kanarratti agartan jechuudha. Xixiqqeessanii macirtan amma gaa honnoo salliixaan bilcheessee bishaan isaa ficcisiisa jechuudha. Izii amma akkanatti honnoo bishaan nuu fixatee akkana agartan waan hin itti ida'u kaarota qaqallisnee yookiin maashinaan wanni godhuu ni dandeessan isa kana fidee itti naqee jechuudha. Hedduu mi'a addaa qaba kuni ijoolleen hedduu jaalatti. Akka sambuusaatii fi akka lukkuu sambuusaatti xa'amiin isaa adda kuni maaliif kaarotii fi wanni waan qabuuf kurumbaa yookiin cabbage akka agartan amma qaccee guddoo saniin habbatan gatti naqee dheertuu furdoo san agartanii beel peppar odoo hin taane ta'an jechuudha. Naman gubduu garuu ni mi'eessiti. Isa itti naqee akka agartan bishaan illee hedduu moor fixachuu jira. Itti aansuudhaan soogidda filfil yookiin black pepper, chili flakes firii qacceedha jechuudha. Waa xiqqisho. Akkanumatti urgaan isaa wallaahi urga ajaa'iba. Hangarmattu maashaallah tabarakallah hedduu waan mi'aawaa waan bareedaadha. Itti aansee waan hin naqu kurumbaa yookiin cabbage itti naqa. Cabbage qaqallistanii cirtan yookiin yoo food processor qabaattan achi keessatti isiniif akkana qaqallisee ni jira. Itti aansee white vinegar kun afaan keenyaan maali? Sambooda soy sauce itti naqee malaqaa takka. Vinegariin khali soy sauce hin beeku afaan keenyaan waan ja'an waan qabnuun sohu biyyatti dhageenye nagarree. Yaa hedduu mi'aawaadha. Sambooda akhira macarrashaa irratti jechuudha yookiin dhumarratti spring roll yookiin bahaaroo itti neena jechuudha. Akkasitti jalaa dhaamsinee qabbaneessinee qabbanaawee ni marra jechuudha. Akka agartan hawaaja balaqalaa sanii fi kana hunda hin qabu filfilii fi chili flakes filfilii fi chili flakes soogidda sambooda vinegar and soy sauce kanuma hedduu maashaallah bareedaadha. Nyaatuma spring rolluma Chinese san fakkaata. Akka agartan amma biddeena isaa already ready taheen bitee isin feetan godhachuu ni dandeessan. So inni kun xixiqqishaadha biddeen isaa kaniin bitee namaatitu recommend na godhee bareedaa ja'aniitiin bitee baay'ee guddaa sanii irra prefer godha. Kun nama rakkisa xiqqishoo maruudhaaf akkanaan fedhutti naaf hin marre garuu mi'aawaa ture sekondaa'u dhumeehu baay'inaan amma kabiraatiin godhuu fedha jechuudha. Already dhumee jira. Hamma asirratti agartan. Akkana fakkaata gaafa akkanatti martanii maybe akka sambuusaattis godhuu ni dandeessan. Akkasittis try godha garuu
spring roll kanarrattis akkanattis hedduu bareedaadha, hedduu mi'aawaadha. Inni isuma tokkuma silaa. Kanaafuu haruma isinii mijaa'een godhachuu ni dandeessan garuu dalagaan isaa adda, mi'aan isaa adda. You know? Kanaafuu akkuma isinii mijaa'e godhuu ni dandeessanii inshaallah. Hopefully soommanni keessan bareedaa jeetiin yaada inshaallah. Soommana kana gaa du'aa'ii nu godha, du'aa'iidhaan hin irraanfatina inshaallah. Anillee du'aa'ii isin hin irraanfadhu. Akkuma beekamu gaa yoo jaalattan yoo jaalachuu baattanis like, share, subscribe godhaadha. Commentis haa taphaadha inshaallah. Ammaas akkasumatti egaa viidiyoo biraatiin walitti dachaanaa hangasitti egaa nagayaan jiraadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.